Haalli tokko tokko yeroo dirqisiisaa ta'e as baanee dubbachuun dirqii taate jechuudha. Waa'ee ammaan tana osoo waa'ee oosaan dubbanne oosaan tuni jechuun maqaa Oromoo waan dhawattee deemaa jirtuuf mee isii boodatti dhufnaa dura waan takka waan torbaan sadeen yookaan ji'a kana keessa erga imala galatoomaa joo wala garree booda waan mis goonee jira sansanillee irraa dubbanneeti gama ajandaa toopikii kana deemnaa jechuudha. Maali oosaan barana oosaan maalitti jira waan jedhu dubbii oosaa tana akkanumatti mataa qaqqabannee jalan dabarru maaliif jennaan yoo shiraa fi hammeenyaa fi garummaa fi gandummaa nama of hoggaa agarree dhugaa tana ummatatti himnee bira dabruu qabnaa jechuudha. Dhugaa tana namni arguu qaba. Maaliif gaafa rakkoon dhufte hundi keenya waliin rakkannaa, waliin caccabnaa, waliin khaanaa, waliin kufnaa jechuudha. Immoo gaafa dhugaa takka namni waa arge dhugaa san mukarra caccabsanii, baalarra caccabsanii bira dabruun hin taatu. Komiin qaba. Kobii oosan raayisiniin qaba. Warra hayyoota fi injoo irraa illee komiin qaba jechuudha. Odoo sanitti dabarree silaa Jawaar Mohammad ani nama wanni godhuun fedhu jee jira ana protect non godhina ani fiin gahaa jee jira waa'ee isaa protect gochuuf hin dhufne garuu nama dhugaa qabatee deemuuf nama dhugaan dubbatu ogaa agarre akka sabatti akka hawaasatti nuti abbuma fedhe maan taane nama san wajji dhaabbannaa waliin dhaabbannaa jechuudha gidee dhugaan dhufte yeroo dhugaan dhufte jechuudha. Amma booda kana temperature dila tokkootu gara gaggalaa jira walumatti isin eegaa jira waluma beekaa isin dhiifne jechuudha. Gaafa erga Hacaaluun ajjeefamee Jawaarfaan mana hidhaa seenan booda waggaa lamaan keessa dabarre tana waan nuti keessa dabarre hiriiraan haa ta'u asirratti dhufnee sagalee dhageessisuun haa ta'u wanni nuti keessa dabarre waan guddaadha. Ammoo odoo sanitti dabarre booda kana komii takka waan Jawaar irra khaatus ni jirti. Waa'ee imala kanarra khaus ni jira wanni tokko dubbatamaa jira kana hunda laalaa jirra jechuudha. Immoo Jawaar Mohammad amma fakkeenyaaf halee qabxii bareedduu takka kaase amma viidiyoon isinii taphachiise tun qabxii afur haala qabatama amma dhiisaanurraa waan waggaa 50 waan dabre alalchuu booyicha waan adda kana akkuma jirutti ta'e ajjeefamuu fi du'uu fi kunis akkuma jirutti ta'e immoo haala qabatamaa dhugaa qabatamaadhaan qabxii afur waan natti mul'atu jee wanni Jawaar Mohammad khalee khaayee viidiyoo san irraa muree sheer isinii godheen jira mee dubbii tana qaama qalbiin caqasa waa irraa bartan jechuudha. Haala fuulduraafillee akkamitti akka deemamuu qabu waa irraa barraa jechuudha. San biraan waa'ee Osfaanaallee ka dhufe isinii as baheellee yaada kiyyan dabarsine asumaanuu Osfaanaallee barana hujii bareedaa dalagee waan guddaa dalagee Jawaar fa'a akka keessummaa kabajetti yaame institution Oromoo tokko beekaa Osfaanaan kunis Osfaanaan maqaa ispoortiitiin maqaa kubbaa miilaatiin ilmaan Oromoo walitti qabee torbaan san keessa waa hedduu gaggeeffama dhaabotiin san keessa gargaarsa guurratti konsertiin sanuma keessa dhufa kubbaa jaanii kanuma keessa dhufanii dubarranii shamarranii dhiirri keenyaas achuma keessa wallaallatanii sinigalee waa hedduu jira jechuudha. Osfaanaa irratti Osfaanaan kun institution Oromoo guddaa tokko arraan tana namoota akka Jawaar kana kabajaadhaan isaaniif baqqalaallee kabajaa itti godhee waamee achirratti afeeree godhe jechuudha. Maaliif jennaan Osfaanaan maqaa Oromoo Soccer whatever Federation North America jee waan dhaabbateef waan Oromoo bakka bu'uuf waan Oromoo fakkaataa dalagee dabre jechuudha. They did very good credit kanaaf Osfaanaadhaaf. Oromoo week ja'anii alaabaa teenya alaabaa faajjii teenya dildila guddaa san torbaan tokkoof Oromiyaa xiqqoo keessatti ibsan jechuudha waan biyya irratti hin ta'in jechuudha. Waan ajaa'ibsanitti. Haya amma yoo Osfaanaan kana godhe warri oosaa ifiin jedhu kun Professor Ephraim Isaac saahiba Sibahat Naggaa saahiba Mallas Zeenaawi oosaan achirratti hawaame Jiji Kiyyaan Jarmanirraa bahara qaxxaamurtee ka dhufte Haji intala maaliif waamichan godhiniif oosaan
Jawaar Mahammadiif maaliif waamichan godhin dubbii tana waan hin kaaseefin qaba maaliif jennaan jaalannus jibbinus hamtuus taatus toltuu taatus obbo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mahammadis walqixa hidhaa bahanii as dhufanii as jiran arraan tana oosaan kun erga maqaa Oromoo dhaate as bahe taate maaliif Jawaar Mahammad moggatti dhiibuun barbaachise kanaaf reefuun tana jettanii amma gareen teessan wanni isin amma nutti as baaftan akka gruppiin takka qoftiin waan kanarratti nu malee wanni takka hin ta'in jechuusan an dur namni yeroo ijoolleen asirra nu malee jettu kana qoosaan sa'uu ture beeytanii jookiin sa'uu ture arra garuu namoota akka Profeesar Isqeel Gabbisaa warra qabsoo tana karaa dheeraa wajji deemaa dhufne akka Heenoo Gabbisaa akka Itaanaa Habtee hundi isaanii gaafa Jawaar hidhame xiqqoo sagalee warra mana hidhamee kana ta'a TMH irratti Tigraay Miidiyaa Haawus irratti galgala ganama waan Oromoo dhiisanii achirraa cabaqaa turan nuti immoo haga humna keenya as dhufneeti ummata keenya akka hamileen hin cabne asii sagalee tahaa turre jechuudha ummata keenya mataa qaqqabachaa ture as deebinee ummata keenyaaf hawaasa keenyaaf dandeettii qabnu humna qabnuun beekumsa qabnuun hawaasa keenyaaf sagalee tahaa turre jechuudha hawaasni keenya Hacaaluun du'ee Jawaar faan ogaa jedhaman dukkana seennee ogaa nuti demoralized ta'en hayyoota kan aboo hoottaati mee OMN kanarra hoottaati institutionii Oromoon qabdu tokko ammaas OMN dha aboo hoottaati mee asirratti dubbadha waltaa hoota abadan hin dhufnu warra jira warra dadhabne jedhu jira guyyaa afur nu malee okay hayyee kanallee hagoon haya laadhamma wanni isinitti saalfadhe an dhugaan isinii maan wanni na aarse jaroota kana bilbilaan galgalaa ganama walii bilbilu turre gaafa Jawaar faanidhaa turan arra Jawaar Mahammad Itoophiyaatti nu gurguruu deema ogaa jettan Efreem Isaaq maal inni saahibni Sibahat Naggaa har'a achirratti afeerame kun saahibni Mallas Zeenaawi kun maal inni Itoophiyaanisti miti Oromummaa dhoofamoo maal oofaa jira haya erga Jawaar Mahammad jechi Jawaar Mahammad Itoophiyaan tun erga Jawaar Mahammad qorannoodhaan waan itti yaadee itti fakkaatu mee dura biyya tana oolchineeti erga biyya tana oolchine booda hiree ilmaan Oromoo achi keessa kabajiifnaa ittiin amanaa dubbiin tun hadhooytuudha yoo jaalattan fudhadhaa ofeetan dhiisaa nuun jedhe nuti waan keessa dabarre waggoota lamaan isaanii dhaman dhugaadha nuti illeen hidhaa keessa isaanii hojii turre jechuudha dheengadda amma gaazexeessaan Muktaar Usmaan afeeree kijiba waan humaa lafarra hin jirre akkanatti ilaala ummanni akkanaa kun Profeesar Maraarallee ati Oromoo miti Guraageedha jedhanii ololarra oofanii siyaasaa keessaa warra dhiibaa baasaa ture jechuudha kijiba olola akkama dhandhaaranii jechuudha kijiba wannummaan qabsoo Oromoo qancarse afuuffaa gareen tun ooftu keessattuu jechuudha hottu Jawaar Mahammad waboo hiikachiisuuf garee waboo hiikachiisuuf dhuftee je oggaa kana Muktaar Usmaan mee bakkuma inni itti jedhas kannii jeen jechuu dura dhaabbatee jechuu saalfatee telefoona fuudhee maal jedhee inni duraan Muktaar Usmaan waboo gargaaraa saniifuu amma inninis dibbee tana na wajjitumee nu wajjitumee Jawaar kana afaan qabsiisaa osoo oosaan hin dhufnee jechuudha yaa cubbuu tana dhiisaa Oromoo keessa cubbuu nuufina dhugaa fi dhugaa qofa qabadhaa deema abbaa fedherraa haa dhuftu abbaan fedhe dhugaa haa dubbatu I don't care fedhu Wallagga dhalate fedhu Arsii dhalate fedhu Jimma dhalate fedhu Harargee dhalate dhimma kiyyaa miti an garuu amma wanni isin ifirratti wanni gootan dhaggeeffadha mee Jawaar Mahammad bakka deemu mee laala amma kaleessa
Kanadatti magaalaa maali magaalaa kale walgahinti godhamaa ture jechuudha. Winnipeg Winnipegitti ka godhame san hiree ummata alagaatii kannanii firiidamaan akka fedhanitti haasawanii gaafii saniif namni waan gaafateef deebisaa isaa argataa jechuudha. Abdii firraa qaba. Namni kun waan itti fakkaate dhugaa saba kana baasu. Saba kana Itoophiyaa baasu. Itoophiyaa miti Afrikaa illee baasu. Ammallee qomasaa dhiibbatee qorannoo irratti dhugarratti haala yeroo irratti irkatee deema jechuudha. Maali akkana wal cabsuudhaaf gugatuun? Because Jawaar Mohammed yoo osarra dhufe maaltu isinirraa irrata? Mee qorannoo inninis waan itti fakkaatu haa qabatee dhufu, obbo Baqqalaanis qabatee haa dhufu, Jijikiyyaanis qabatee haa dhufu, Profeesar Efreem Isaaqis haa qabatee dhufu. Maal rakkoon isaa? Moo Jawaar Mohammed qabsoon gaggeessine? Hedduu nama saalfachiisaa jechuudha. Wanni isin gootan osaan barana afooshaa hanqattan afooshaa. Dhugaan isin hima. Isin Oromoo Study Association osoo hin taane isin afooshaa sanuu hanqattan. Afooshaa gandaa takkaa sanuu hanqattan jechuudha. Guruppii afooshaan geenye takka walii qabamtee tagalgalaa ganama summii Oromoo keessa facaaftu kijiba akka dheengadda kun Mukhtaar yaamee Jawaar woboo hiikkachiisuuf deema. Abalufaa woboo hiikkachiisuu deemanii jiran kijibdoota. Maal Jawaar faadhaa mi guyyaa 40 beelaan qooqa bulaa ture eenyu isaanii miti guyyaa 40 if beelees sababa Koroneel Gammachuu Magarsaa maa kijibdan? Jawaar Itoophiyaa je duuba jaalmarroon dheengadda maal je miidiyaa wanna irratti dhufe inumaa Jawaar sa'aa 24 Finfinnee afaaniin buufatu waan Oromoo achi afaaniin buufatu maal dheengadda jaalmarroon oggu dhibbata ka Addis Ababa Itoophiyaa jechaan turre ka isin asii ni gana xaaxalamuu feena adda mummuramuu feena adda cicciramuu feena jettan moo gisee jaalmarroon yookaan yeroo jaalmarroon Addis Ababa jiru yeroo jaalmarroon dhufe Itoophiyaa jiru ati maaliif asii walabummaa jettee kijiba mataa nu dhokkubsite duuba? Sigala moo Itoophiyaan tuni ogguma afaan Jawaar qofa keessaa baate bushoofti. Ogga afaan jaalmarroo irraa baatu hin bushooftu. Gartanii kanaaf cubbuu ooftan kana dhaaba. Cubbuudha oofaa jirtan. Nuti isinis saalfannee jira. Laal amma fakkeenya bareedaan isinii kanna. Mukhtaar Usmaan ijjannoo isaa sirriitti himateeti akka waraana deeggaru waraanatti amanu sirriitti himeeti Jawaar Mohammed gaafa biyya qe'ee isaa dhufu Norway simatee gaafii qabus gaafatee keessummaa ofirraa gaggeesse. Maaliif Jawaar haa xiqqaattu haa guddattu dhugaa Oromoo dubbachaa jira waan Oromoo dubbataa jira. Jawaar Mohammed gaafa mooraatti jedhufu gaafa qe'eetti jedhufu simadheetiin gaafadhee waan hin balbala duuba gaafachuu qabus gaafadhee waan hin public irra gaafachuu qabus gaafadhee haa xiqqaattu haa guddattu waan Oromoo gaggeessaa jira akkasi kabajaadhaan gaggeessine keessummaa tana. Isin warri hayyoota ifiin jettan maaliif kana isin biraa dhabne? Gaafa London dhufan gaafa DC dhufan gaafa qe'ee teessan dhufan yoo dhugumaan dur wajji nyaatanii dhuydanii jiraattan simattanii bar ilmi namaa tokko bar wal sossobuullee numa jirti bar ilmi namaa tokko waan feekii takka bar of sobuun takkallee numa jirti bar waan takka yoo itti amanullee baatte yoo dhugumaan quuqama saba kanaa qabaatte yoo ka saba kanaaf yaaddu taate maal goota bar namni welcome jettee sila Jawaar Mohammed Baqqalaa kanaahu sila akka himnu akka eenyu ittaanaas haa ta'u Isqeel Gabbisaa haa ta'u sila qe'ee teessanitti ummata kana simattanii wajji footoo kaatanii gaafii qabdan gaafattanii erga gaggeessitan booda aboo lakkii Jawaar
wanni ati nuuf iddee dhufte kuni nuuf hin taane. Oromoon guyyaa san edaa jarri kun gaafa isaan hidhaman dhugumaan jara kana jaalatanii jara kanaaf dhaabbatanii jiran. Fagootti dhagaa itti hartanii walgahii Osaamoo afooshaa jettanii tanallee silaa arraan tana Osaanuu afooshatti isin harkaa jijjiiramtee jechuudha. Sini gala. Kanaaf wannummaan laal amma Osfaana irratti isin hin agarre jara kana. I don't know yoo jiraattan beeku ani hin dheene naaf hin mijjanne. Osfaanaanis wannuma institution Oromooti. Osaanis erga institution Oromoo taate isin yoo argamtan isaan kun maaliif argamuu dhabanii? That's a question. Jijii kiyyaan Haji Xinxalaa caalaa Oromoodhaaf qabsaawaa jirti. Amma Haji Xinxalaan atis kootu qorannoo takka gaggeeffadhuutii fidadhu yoo jettan erga jijii kiyyaa'uu Jarmanii irraa fiddan mee Jawaar Mohaammed dhiisa anuma kanaa'u maana yaamina waamicha naa gootanii. Ani bar jijii kiyyaa caalaa yoo qorannoo fidi jettan qabxii kudhan hasaba kana baasu akka Haji Xinxalaatti lafa isinii tarreesseetii rakkoo jirtu isinii xinxalee isinii kaayee qorannoo kiyya isinii dabarsuu danda'a bara. Jijii kiyyaan moo akka gaafa maal ture san maqaan isaallee na jalaa bade gaafa Atlaantaa fi asitti godhachaa ture san walgahii OLC gaafa godhan akkuma sanitti footoo ka'uu dhufte moo waa dizaad haya Profeesar Izaaqiin isin jettan kuni Profeesar Efreem Izaaq saahibni Mallas Zeenaawii saahibni Sibahat Naggaa Itoophiyaa miti inni moo Itoophiyaan tun ta Jawaar dubbatu tun ta namaan addaati ta nama keessan jiree dubbachaa jira inni kijiba dhiisaa moo gizee dhugaan jirtus dhugaa walitti himuu qabna maaliif booda nutumu kamaallaqaas gizee baasnu ka dhukkooynu ka hiriiraas ba'u ka mataan kun garagalu ka mataan kun shirta'u gaafa dubbiin garagal numa ka mataan dhukkubuu ta'u sini galee kanaaf erga Efreem Izaaq faa yaamtanii jijii kiyyaa faa yaamtanii qorannoo isaan akka achirra gaggeessan gootan namoota qabsoo tanaaf dhugumaan mee Jawaar Mohaammed caalaa namni wayyaanee biyyatti galchuu wayyaanee Maqalee galchuu godhe jira hin jiru yoo dhugaa jiraate arra namichi kun silaa waamamuu qaba silaarra waamamee qorannoo san waan itti fakkaattu achirratti as bahee dabarsuu qaba. So kanaafuu rakkoon ni jira jechuudha. Rakkoon hayyoota jidduu ni jira jechuudha. Ana malee dubbiin takka hin tahiniin baana sun dhugaadha jechuudha. Waa hundi ana marraan haa taatu wanni jaanis dhugaa jechuudha. Takka hinaaffaa jira jechuudha. Takka maaliif hidharraa baatan jechuu jira jechuudha. Hiikanisi. Bar namoonni Jawaar mormaa alagaa ta'ee barka Jawaar mormu. Amma namichi kalee dubbatte ko maal jee ani suman jibbaa je amma mo booda kana si furadhee je sini galee kanaafu akka feetetti nama yaada mormu tokko nama yaadaani injifatta malee akkanuma fagoo dhagaatti nartu jechuudha. Erga jaalmarroon Itoophiyaa fudhate nuti sabab sablammootaaf dhaabbanne erga je mee namtichummaan qabsaawaa jennuunu takka Finfinneen afaan isaatiin baane mee Jawaar Finfinneen afaaniin ni buuti hin buutu. Okay haa jennu jaalmarroo meebii siyaasaaf ja'a ummata san xiqqoo garaa boc godhachuuf Addis Ababaa fi Itoophiyaa ja'a haa jennu mee lakki gaafa Jawaar waa Itoophiyaa haase nuti kunne gaafa jaalmarroon waan Itoophiyaa waan Addis Ababaa haase isokee waan qabu tana jala callifneetuma jala kunna hin ta'u akkana. Fair and balance jiraachuu qaba siyaasaa keessatti fair and balance jiraachuu qaba. Shira akkana oofamu chukan amma waan Osaan godhe kuni Osaan sababa Jawaar alatti dhiibee jijii kiyyaa fi Profeesar Efreem Izaaq faayameef tun duraanuu paarlaamaa Robert Mugabe ni beeytanii Robert Mugabe warra gizee paarlaamaa san osaniitu akkanumatti sa'a dheeraa warri paarlaamaa kun seetuma taa'ee qorannoo uuma haasawa irra guddaa namaa ni rafa ogaachiseen. Osaanis paarlaamaa saniin adda miti that's it. Mee maal wanni isin fidda mee qorannoon isin gaggeessitanii
سبقنا في وقت إيرا خنا مي خنا بوف نجاتي أسخنا إفرت هلال إفرت وني قوتن واميك بيتني لا وانتك فيتن أكا قريت والقرميسة أكا فيتني وان فيتن قودا قروا عنو مقفر رواته قبا أنا الراملي واني تكنتهيني ورجتن أكنا إفا في الربافتن جاتشو ميديا تاتي يوغا تقرا ميديا هاوس رت أكا فيني هاسو نتاتي جيزي على قابر دينو يوغا ميرك عن نتاتي جيزي تورمو تاتي مالي فوني تانا مالي فوني تانا قافة تورمو تاتي مالي ميرك عن ننجير قرر قف وانت كبوان قبدن وقالما جوار محمد هداتها ايه وقالما نوتي قرر قبلني اسي نوجي ايجيني دبني متى وليك قبتني سبقنا في كارورا لفخاو دبدن مال في الدن ارى خوقالما كان وانت كم في دين قافة جوار فاني دايسين الراتوري خوانت كم في دين اما كأوستي متى كأفوشتي اللي اكو مفيتني وليك قبمتني جيرمني اسم في الدن جورا مبوت وان اسي سامك اچرته يسني هاسو تنير قبطي افور جوار ما مخله وينيبيغ تي خاسسون قبطي ايجو افرنسون وان اسي هاسو تنتن هندر دوغال لفجر تسني انا دوغال الوتي من ارون كير ابا جوار اني كافا اول ميتي وبول ميتي كل انا كسغلي ومتتين هاسو ارون كير غرو نما دوغا سبا خناتي غافا دوغا تكاغري ابو مفدي مانتان ني غرغار وجي دابن وجي ديمناچو قالوا لقى سبا تناقل الليلة هلوك أبنيتش وان دبتن وان أوسا يوخان أفوشان أما ولدتش أنفتهن تا إفريم زاكي في جيجيكية ولك أمامانين وفيدنتون قرنا إسان قجيسنتون وان أورمورت هاتو وان إتوب إرت هاسا وخلي جوار ما مكابتي أفر لفخاي ديك أخو لشان تنين موري خيساسيني خايسن إيسي سنتو چال هركت إبالام لقى جبتو لفخاي كابتي أفر سياسان بيساني كومرشالايز تاتي جرتي دلدلة تاتي جرتي تاك واني اما ارجاجر اكني تي لفخايا جچو كوميرشال تاتي دلدله تاتي نمني دقيقه عشان برچرس وجي تاي بكتازيا سوجي تاي واي سياسه دقيقه عشان غاسي ود واي مالك الدبراجي دوغا لفجرت وان بلبل غلغلا غن مدغاجر سنديسي اتقرشي ميغا قبدا من ميغا قبدا مخينا ميغا قبدا مال دليدي ار ميغا قبدا ميغا فدت ار غوبو ميغا فدت خن هاسوني سياسان بيسني كوميرشالايز تاتي سنغالا لما فا قبطي سن فيديو سن غوتو دغيفدا هايوتا اليتي خنا بليسو هادودي دبو وافور قبطي تنا سياسان بيخينيا وغا افرن دبري خنا خيست شيفت وديجر جالنوس جيبنوس نمني اوسون بيخين جيجيرا ميجر علمنا ما هادوديجر علمنا ما اوسو مناوج غوبنيتي سا غنما خنا نما قومتي أرجيس أبودا وان برتي دبريجر على ما قياماتي المنا ما سموني سا جيجيرم تيجرت تقفا سياسة دبا تيجر وريك أبسو خيسة تريهو ديسي دوغادا خبرات إيسا خانو سرنا خانا جلم متاني فرعاني سواني بوتا ها بوتا لو سيني جرا هندي وابوتا تيجرا چوم سأني كابسو تنا كابسو جي متان نغرغلي مالين غودا جيتي نامو جلسيني وابوتاچو سينيچو سنغالي علمنا ما نمني لباتمان كوماتمان اوسو من واجبتو من يدار رباسج هادودو ديسجر علمنا ما خانا مالتو فيدي بقى نوتيس امالله او ارنا ماغنا دو يا اوكي تكشو ويدو تكا شير غوتا تكا ديكو تكا وراجتا اغنور دومت بقى داسيت نغتي اما اجندا بربربات خوري مال سيغرسيس علمنا ما إثيوبيا أنت 2018 درا وقع أفر دراتي في تأماتو تكامتي يجتشون is completely change أوبليسي خادبو أتي أوبليسي خير وان تكا قد يتين تكا أوبليسي تيمانتان تكا فرخ يمانتان نمني والخادون نمني
if qofaaf oriihuu qofa taate oriisaa alaamaa qiyaamaa san tudhu jechuun kanaafuu Itoophiyaan hedduu jijjiiramtee jirti hedduu shift gootee jirti daldala ta'ee jira politikaan achi keessatti hunoo laala Taayyee fi Hangaasa akkatti isaan dhiiban laala wal dhiibanii sinigala arra daldala ta'uu wanni beeytuun Shimallisii fi Fiqaaduu Tasammaa faalleen isaan they are a big shark shaarkii gurguddaadha isaan warra qabeenya gurguddaan simintoos haa ta'u jimaas haa ta'u uma fedhe daldala gurguddaan deemu arra kaabineen ganda keessa yoo ati dachii bitachuu taate waa gurgurachuu taate baajata dhufu ta'e qarxam godheetuma waan danda'u dachii raabtatee mana irraa ijaarratee makiinaa godhatee yaa rabbi na baas yoo achi ariiteellee gana jireenya isaa uffataa jechuudha arra daldala ta'e wanni addunyaan gara gaggaltee jirti jechuudha kanaaf jara keenya wanni yoo dhugumaan saba kana ceesifna saba kanaaf waa goona saba kanaaf bu'aa buufna yoo jettan akkitti amma deemamaa ture kun haalli amma itti deemaa jirru kun dogoggora akka jirutti jaalannus jibbinus karaan amma Jawaar lafa kaa'e kun karaa kana malee karaan nu baasu hin jiru dhugaa dubbanne qabxiin amma inni kaase kun qabxiin tuni karaa qabachuu qabdi obboleeyyan kiyya okay haya Jawaar Mohammed hireen ilmaan Oromoo Oromiyaa ke Itoophiyaa keessatti dura ammaan tana wanni ta'uu qabu wanni inni lafaa jiru mee dhaabbadhaa dura waa'ee Oromiyaa wala boomsinaa fi maarree goonaa sanii miti amma dura ceasefire goona nageenya habu qawween saalan taataatu qawween sagaleen qawwee haa dhaabbattuudha dura osoo qawween hiikanne warri hidhannoo qabu gamaa gamana lakki gaafata warra Tigraay isokee haa jiraattu tun hin jiraatin tun haatti fuftu jettan haatti fuftu lolli kun dhaabbatee ceasefire san booda walit dhufanii mariidhaan gaggeessuu jechaa jira maali rakkoon isaa mee maali I don't see ani rakkoo hin agarre asirratti arra mootummaan raahis warra Tigraay raahis warri waraana wabootis hundi dhufanii dura lola dhaabanii achirratti maalirra walii galla maal haa goonu maal haram akkamitti haa deemnu jedhanii haa marii gaggeessanii jechuun haa hiikkatan jechuu miti afaan hin jallisina afaan waliin jallisina maaliif humni biitii sun qabdu aktarri achirratti lafa rirrigataa jiru tokkoo miti arraan tana addunyaan shift gootee jirti arra Ameerikaan ifiifuu idaa tiriliyeena 17 tiriliyeena 20 irra jira Ameerikaan arra Ameerikaan interestii fiitiif yoo Itoophiyaa gargaartuu taate malee irraan kaayyan Raashaan ifiifuu lola biraa keessa jirti addunyaan guutuun ifiifuu World Global erga koronaan kun dhufe addunyaan gara gaggaltee jirti ikonomiin addunyaa arra jireenyi bakka hunda qaalee jira so yoo qabiiti gurguddoon ifiifuu waan nyaatee dhuudu qabdu hacheeka mana namaa ergitu akka namni wal hin saamneef duuba biiti miskiina osoo koronaanis jiru osoo koronaan globally shortage fidee jira addunyaa irratti dhiheessii qabeenyaa dhiheessii diinagdee waan adda addaa waan shortage fidee jiruuf dhiibbaan sun immoo biyyoota sadaffaa biyyoota akka Itoophiyaa biyyoota miskiina irra dhiibbaa guddaa fida shortage kun dhiibbaa guddaa fida duuba manni maalaa godhu ummanni karaa aangoo deemuuf waa saamuuf deemaa jechuudha that's it bar amma namni achi toori'uuf waa saammachuuf horiyaa jechuudha duuba namni miliyoonni 120 bakka meeqatti adda cicciratee biyya tana saammatee danda'a dhagaafiin biyya tana mee namni miliyoonni 120 dachii tana hektaara adda ciratamoo mee akkam godheeti biyya tana saammata dalagaan hin jirtu shorteejii jira dhiheessiin mana hin jiru qoonqoon hin jirtu namni beelawaa jira booranatti achitti bakka adda addatti beelaa jira Angorra hore akkuma inni reefu je social media wanna jaarratanii army social media PR jaarratanii propaganda isaanii oofuuf jaarratanii dhuga
shimallisis ni qaba warra kiyya harargee kana faani qaba warra propaganduma kana footoo isaanii maxxansanii abaluun kun nama jaba abaluun kun akkana jaanii wauma arraan tan qofa haasoon akka isaan waan rakkoo biyya keessa deemaa jirtu ajjeechaa biyya keessa deemaa jirtu dagata warri godhu ni jiran PR'n sun ni jirti ta duraa sun politikaan komershaal ta'uu lammaffaa PR sadaffaan elitii afaan qabsiisu warra barate warra qorannoodhaan wanni kun akkana ta'uu qaba jiru afaan qabsiisanii usiituma siyaasaan shiraa fi maarreen taati warra jedhee deemoo jiru sinigale soo kanaafuu jara keenya yoo dhugaa ka dubbannu taate yaada facaadhiisa nutis ummanni isin dura deemnee jira isin warra baranne isiniin deemna namaan deemna waliin deemna jettan kijibdoota tokkollee keessan adantaan qabnu ta'amma boota akka hawaasatti akka ummatatti paartii takkatti illee nirgannu nama dhugaa dalagu yeroo bobo waan gaarii dalagu gargaaraa jira ni gargaarallee yoo kaafaa waan gaarii daletti ni gargaara garuu akkanuma kijibaan akkanumatti qancartaniituma oosaa fi afooshaa fi kana taatanii guruppii jaarrattanii nama bahar gamarraa jarmanirraa waamicha gootanii fi jijikiyyaa achi yaamtanii asitti nama waggaa lama hidhamee bahe oggaa ignore gootan this is stupidity stupidummaa keessan garsiisa akka dandeettiin qabne akka kijiba akka qabsootan isin lafarra oofaa turtan lafarra qancarsaa turtan kijibaan hayyoota gandatti galchaa turtan waan badii dalagaa turtan akkana ofirratti garsiiftan jechuudha ragaan waan amma isin gootan Jawaar Mohammed oosaa keessaa dhiibdanii dheengadda ani gaazexeessaa jee gaazexeessaa warra dur warra Professor Maraara farratti olola gaggeessaa ture kana gaa dadhabdan Mukhtaar Usman fiddanii sila akka inni harka isinii tumuuf waboo jaalateettanii harka isinii tumee akka inni Jawaar afaan isinii qabsiisuuf ture sila kaayyoon keessan Jawaar waboo hiikachiisu dhufeettanii kijiba keessan dhaabaa kijiba dhiisa kijibaan bakka takka hin geenyu kana hunda ka jennuuf maaliif haa xiqqaattu haa guddattu yeroo dheeraadha qabsoodha jennee dhugaadha jennee waliin deemaa turre immoo waggaa lamaan kana wal agarre waggaa lamaan kana wal fattashne waggaa lamaan kana eenyutu dhugumaan haqaan saba kanaaf dalaga eenyu haqaaf saba kanaaf dubbata agarre jechuudha sinigale soo kana fayyaanaataa niin deebi'a namni keenya bakka jiru dhugaan isiniin jaan dhaamsa ammas Jawaar Mohammed jee keessatti takkataniin furadhe waldaa injiinaroota waldaa ogeeyyii fayyaa waldaa afooshaallee charchiillee masgiidallee bakka jirtanitti community teessan jaara ka duraan diigamtellee deebisaa ijaarradhaati wal jajjabeessa kanumaatu deemee biyya dubbiin tun dhugaa ikonomii irrattillee wal kaasa namni keenya dalagaa irrattillee dalagaa mataa ifii banadha that's a good idea dalagaa walii guddisa Oromoon rawaa bitaa Oromoo haa kaaftu Oromoo haa guddiftu akkana wal guddisaa wal jabeessaa deemna Oromoon tun yoo abbootii qabeenyaa hedduu qabaatte yoo abbootii qabeenyaa taate namni bilisummaallee jannatallee maallaqaan ni bitataa jechuu yoo waa qabaate waliin kadhatu qarshii 100 qarshii 50 wal kadhatee mataa waliin dhukkubsu arra abbootiin namoonni akka dinquu dayyaas gurbaa eenyu dinquu dayyaasii fi Muraad Ali Birraa faa gargaaraa jiru kun waan qabeenya qabaniif namni qabeenya qabu yoo xiqqoo keessa sabboonummaa qabaate saba kanaaf bu'aa qaba haasoo qoftiin bu'aan qabdu haasoo qoftiin bu'aan qabu nama xiqqoo sabboonummaa qabu yoo Oromoon abbootii miliyeenara haga tokko hedduu tokko qabaatte bilisummaa sanuu ni bitatta maaliif waan feetu godhuu dandeessa namni diinagdee qabu kanaaf Oromoon if jajjabeessuu qabdi Oromoon reesturaantiillee Oromoo irraa nyaadha dukkaana Oromoo jiru osoo dukkaanni Oromoo jiru ala garraan bitina qarshuma teessan tana fuudhaati Oromoof galchaa galii dhugaan isin hin jaan qarshii teessan yeroo hunda qarshiin tiyyatun eessa baatii doolaarri kiyya kun yoo arraan tana doolaarri kiyya kun ka'ee ilma Oromoo tokko daldalaa Oromoo tokko bira seente boru yoo rakkadhe gurbaan daldalaa Oromoo kun ala gargaara
bu'aa naa qaba saba kiyyaa bu'aa qaba gaafa rakkadheettiin hirkan walmaartii garuu itti hirkachuu hin danda'u taargeet itti hirkachuu hin danda'u taargeetiin aboo hootu ni rakkadheeti wahiin na gargaare taargeet sin gargaaru walmaart sin gargaaru yoo arra saba kee bira geeste immoo dukkaana keessa yoo guddifte yookaan daldala mana nyaataa Oromoo keessa yoo guddifte namni kun boru bu'aa sii qaba jechuudha. Sinigalee soo kanaafu wal guddisaa bakka jirtanii jaaramaa tokko ta'a waan fokkisaa waan akka amma ta'e waan akka amma oosaa irratti ta'e kun dogoggora akkana kanarraa if qusadhaa if saaxilin baasina maaliif jennaan lakkii Jawaar Itoophiyaa ofaa Itoophiyaan nu gurguru deemaa ta'e isinis warri wal deemaa jirtan Itoophiyaa namni jibbu hin jiru jaalmarroon Itoophiyaan jibbu tana dhugaa walitti himnu jaalmarroon Itoophiyaan jibbu niin jibban jenne takka nuti saba soodammoota jiraanna jedheen gadda intervii maali maqaan isaa miidiyaa dhengadda miidiyaa Habashaa gurbaa sanirra dhufe inumaa jaalmarroon Addis Ababaa afaan hin buufanne wel amma namni isa caalaa ifannee jira Oromoodhaaf yoo dhugaa dubbanne nama isa caalaa didee gaaratti hafee jira wel sanuma gaa Itoophiyaan jaalmarroon dubbatu fi ta Jawaar Mahammadis dubbatu ta amma warri akka afooshatti yookaan akka oosaa ifiin jettee wal jaartee yaatu tun gruupiin Robert Mugabe tun isinis ni kijibti Itoophiyaa irraa wanni isiin baatu hin jirtu afaaniin gizee nama argan Itoophiyaa jibbinaa jaan Itoophiyaan gisuma afaan Jawaarii baate qofatti bishooyti isaan gizee isaan biraa immoo hin bishooytu bar hedduun isaanii amma saatana bar paartii ishoo deeme afaan isaaniitiin halkan paartii isaanii hojii dhiichisti mana keessatti afaan Amaaraa haasoyta waan feetu wanni goota garuu yeroo Jawaar Mahammad aboo lakkii saba kana waan akkanaa baasaa hoggaan ni jee inni Itoophiyaan nu gurguru deemaa can you imagine Itoophiyaan nu gurguru ati maal godhu jirti maa kijibde maa dhugaa walitti nimne yaa akkanatti dhugaa walii himuu qabna malee kijibaan olola walirratti ooftanii inni lakkii argamuu qabu oosa irratti waan waboo hiikkachiisu dhufeettanii kijibaan yookaan Itoophiyaan nu gurgurettanii warra obboleeyyan Sibahat Naggaatii fi warra akka Jijii yaammattan jechuudha. Shame on you. Ifitti saalfadha. Isinitti saalfannee jira jechuudha. Kanaafuu nagaan naa tura isinitti hin deebi'a. Very soon boru iftaan hin deebi'a. Irraa dudubbanna. Nagaan tura.